warri shamarran amma na guutee jiru isinii gama gaafii in kaatu tu macam itu araima oh kota asumani dir anu nawamina gara duba kana marani ujuratan namni harka waqtan namni gafi qabdan ashi ade obse jala kai atinuma okay nama okay asinirira ora tu berto takut kot no untuk dapat semua kota nama toko berbana nama gafi gafi tuh isi gafi kapta ayye ini mau jel kaba gafi sidap kene na tole ayye agama man gafi kaba na gafi tani men jodi ko sana Understand mga Rabbi hida kesa Allah Rabbi hida no sulang gamin kia guys in imal karana dah kapso hidan na ati aka ya da kafaati wal sinsi sufi ati aka wal sinsi sufi mal araram mal oromon mereka magun galatoma intasumi amma dira toko dura toko kesatan daparin kena deh mah obor tole enna kamagala kanat mana kana guutani argamtan eddu galatoma Ebo Johar Muhammad bag rabbi man hidatis baase jiraachun ke wangari da gaafille miti sila chuman deeti tuuri deeti galatoma kana yeruma dheeraa hordofaa baane waan taateef wanni hedduun gaafatamtee jirti deebii haa taate ta'uu dhibaatee ittuma dabalannaa jechaadha ani warra sadee daan eegaa itti araarsaa ture tokko haqi isaa eegamu keessa tokko ana haqi kiyya eegamuu qaba jaarrummaan tiyyas warra san sadii walitti irratti umurii tiyyate waan ta'eef haquma kama jedhuuf isnillee haqa kiyya naa beeka ani wanti an jechuu barbaadu ummanni Oromoo ka magaalaa kan innagamu awannan jechuu barbaadu dhaamsa tokko hawaasa deemtu kana ka Oromoo hundatti akkanaa dhaamtu dhaamsa si dhaamachuu barbaadaa jechaadha bakka deemtu tuurii hedduu goote nuti bakka jirru kanatti biyya san lammatatti hin deebinu Oromiyaan teenna as Oromiyaa asitti ijaarachuu feena dirreera naannofte kana hunda qabeenya hedduutti lafa badaa jiraacha galma sii kireessanii horiin guddaan achi bahaa jira namoota kanaaf hagammaa sii dhaamsa dhaamtu nageenya galma mataa keessanii ka keessan na yaamtan ka keessan dhala keessan guddifattan jaaradhaa ittee siitti himtu hin dhageenye tokko ummata magaalaa kana
isaan kan akkatti nu dhaamte Oromiyaan barbaannu teenna tanuma quban ilma keenya keessatti akkasii haammachuu dandeenyu akka jaaran ummata kanaan community waldaa hawaasaa qabdanii itti hirmaadhaati gahee keessan bahaa ka jedhu akkatti nu dhaamtu barbaadachaadha. Lammaffaa dhalli generation kana targitu kun Oromiyaadhaa jedhee qaba madoodhaan mataa keessa dhooftee Itoophiyaadha yoo ati hin fudhatan isa kanatti rakkatinii Oromiyaan biyyi teenna badhaatuudha biyya eenyuufuu ol ittiin dhaadachuuf nu qabna Oromiyaa yaamuun nutti hin qaanessu waan nurraa hir'atu hin qabdu biyya badhaatuu qabna isuma jedhi Itoophiyaa boodatti dhanna isuma kana nu faarsii dhala kanatti nu yaami genereeshinii kana hin dogoggorsiisini Oromiuma jedhi jaalala sii qaban kana kasaan cimsatan jabeeffadhii kama jedhu dhaamachuu barbaade fayyaa ta'a. Ayyee galatoome boo markata itti aansuraanii Rahima. Mara holy kabani. It's so complicated. Okay. Aye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu baga nagayaan dhuftanii Jawar dhugaa si arguu kiyyaaf Oromoon kun hundi si arguu isaatiif hedduun gammada. Gaafii sitti hin heddumeessu namni kenna yeroo hedduu gaafii jedhee yaada ofii keessa ba'a jechuudha. Garuu xiyya gaafii mattiin deema. Gaafiin kiyya tokkoffaadha. Oromoon bakka arra jiru kana gahuudhaaf waggaa tamaa ol qabsaa'ee bakka arra jiru kana gahe. Ati akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti waggaa 10-15 uf duratti nutti dhufu kanatti Oromoon eessa gaha jettee yaadda? Gaafii tokkoffaati. Inni lamaffaadha. Beelli biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti especially uummata Oromoodha. Akka malee irratti cimaa jira, irratti deemaa jira. Beelli uummata Oromoo qofa addatti beesaa jiru. Uummanni Oromoo kophatti beelaan dhumaa jiru kuni haala kamiin furmaata argate uummanni Oromoodha bahee quufee jiraata jettee yaadda? Gaafiin kiyya kanumaa galatooma. Ayyee galatoomii Abdurrahima. Ani qabachuu siin danda'a. Yaa ni qabadha. Yeroo tokko murteessaa dhiifama. Tokko qabayyara keenya makiinaatiitu karaa cufee irraa fuudhaa jiranii CBM 3448 Hyundai Elantra Silver makina kalarni sida silver Hyundai CBM 3448 all Hyundai na Sonata da okay so sankate jirti Sonata to hecha jiru jalaka sakara mu Sonata CBW 9348 so itu ko yo bote sari kawai Hayyee galatoomaa carraa naa kennuu keessanii fi ani ideensi dhibbatti argadhee dhaabbachuu koo dubbachuu hagas mara dhaabbatee garuu ammoo rakkoo fi taatee bu'aa bayii hedduu qabnu keessatti rabbii kiyyaaf jilbiifadhee kan mana hidhaatii baasee asitti wal nu agarsiisee fi harka takka jilbiifadhee wal jechuun barbaadaa jechuudha. Rabbiin galanne waaqa haa gayuu salaama baafadhaa achiin booda ammoo gaafii kiyyatti fuufaa jechuudha. Nisirraa ni dhagamaami maqaan kiyya murteessaa hajjii jedhama dhugaadha qabsoo bara 2014 2015 2016 keessatti diddaa gabrummaa qeerroodhaa Jawhar Muhammad yeroo biyya alaa taa'ee nu hoogganu yeroo karaa cufaa nuun jedhan karaa cufne yeroo diina nu cabsu irree humnaa godhatee Oromiyaa keessatti oomishaa fi oomishtummaa isaanii hin bitatinaa ittillee hin gurguratinaa nuun jedhanii tarsimoon isaan ittiin nu hoogganaa isa jalqabaa ture jechuudha ni yaadadha. Amma Jawhar Muhammad dhugaadha seksesiin nuti bara 2016 irraa istil haa 2018 godhaa turre diina cabsinee maqalee galchine ati kaafaa watti dabalamtee jirtan kaafaa warga seentanii waggaa lamas lakkoftanii jirtan filannoofis dhiyaatanii filannoon sunis osoo hin milkaa'in mana hidhaa isin naqan. Amma ani wanni nan si gaafadhu ifaa fi bilisa taateet akka barootaan fincila diddaa gabrummaa san
qeerroo hoogganaa turte sanitti seksas taanamo dhuguma qaama siyaasa hooggana KFO'dhaa taatee yoo hojjatte Oromoon sirraa beektee kan milkoofti gaafii jedhu qabaan. Kana wanni biraa ammoo maalidha? Warri ollaadhaa jabaatee hidhatee jira. Wanni hidhataniif ammoo Oromoo cabsuuf, Oromoo balleessuuf. Oromoon Keeniyaa dhufanii, Oromoon Madagaskar irraa dhufanii jedhanii nutti duuluu jiran. Nuti ammoo haa taatu tuffannullee gurrumaan dhagahaatiin caal jechuu jirra. Adeemsi sun garuu saayikoloojii Oromoodhaa cabseera. Akka Oromootitti qaama hidhates ni qabna. Qaama hidhate kana akkamitti jabeessineet Oromoon akka Oromootitti Itoophiyaa san keessa jabaatee bilisummaa isa kaleessa akaakilee keenyatti dhabne, abbootii keenyatti dhabne, qeerroo keenyatti dhabneef galma geenyaa gaafii jedhu qaba. Galatooma ulfaadha. Hawaasni keenya akkanatti bakka kana. Hayyee amma akki goonu daqiiqaa lama biran dabarsinu namni gaafii yaada yeroo biraatti deebuu dandeenya gaafuma callaatti nu seenadha. Daqiiqaa lama irra isin wanni jedhu isinirraa hin fuudha gara gaafiitti seenaa. Hai Oromoo teenya baga gammaddan baga gammanne Jawaarii kalee mana hidhaatti jiru hundi keenya itti maaliin baqaa turte har'a fuuldura keenyatti madarakii keenyarra arguu keenyaa fi hundumti keessanuu Oromoon dhalli Oromoo baga gammadaan isaa akka isaatti itti aansee gaafii gabaabduu takka qofan gaafa yeroo ammaatti hundeen isaa qophiin isin maali? Fuuldura nuuf gochaa. Amma gara kee galatooma Jawaar dargaggoon Oromoo baay'ee si jaallata. Dargaggoo Oromoo biratti dhaloota bara keenyaa dhaloota bara keenyaa biratti nama sochii siyaasa Oromoo keessatti bakka guddaa qabdu. Oromoo qofa biratti miti saboota ollaa keenya biyyoota lixaas haa ta'u Afrikaa garagaraa akkasumas biyyoota baay'ee galeessaa keessatti illee maqaan kee ol ka'aadha. Sabni kun si qabaachuutti guddoo gammada. Nu jabaadhu qormaanni guddaan fuuldura kee jirus uma baay'ata jedhee yaada. Qabsaa waan baay'eetu mudata. Atis hidhaan si mudatte rakkoon kaanis uma jiru. Baga hidhaadhaa baatan siin jedha. Zooniin sadi qaalittiin manni jala ati fakkaata akkam fakkaatti anillee qubanna'uun siin jedha. Jalqabatti gara gaaffii kootti seenuun dura hiriyoota hedduun dhaben qaba. Kan waliin mana hidhaa garagaraa keessatti dararamaa turre. Akka carraa ani carraa argadhee maatii qabsaa'ota hiriyoota koo jaallan koo na biraatti lubbuun isaanii dhabe. Kan akka Tasfaa'uu Camadaa Xila'uun, kan akka Dabalaa Xaafaa, Tarreessaa Safaraa, kan akka Limoonaa Xila'uun jedhasanii isaan kanaaf fakkaatanii maatii isaanii jajjabeessuu hin dandeenye. Bulchaa Dandeessaa fa'aa dabalatee tokkummaa Ashabbir Magarsaa fa'aa dabalatee carraa kanaan maatii isaanii naa jajjabaadhaa jechuun hin barbaada. Hiriyoota koo baay'ee jaaladhu waan ta'eef
To come to the point, tokkoffaa gaaffii marii Oromoo waliin taasiftu keessatti Jawaar Abiyyi yeroo ta'e keessaa Diqaalummaan maqaa dhahamaa ture. Yoo kana mootummaa Oromooti jeneraal waraanaa biyya bulchulleen Oromoodha. Mootummaan kun Abiyyi fa'aa Oromoodha jette. Badiin immoo bara mootummaa Abiyyi kana baay'eetu uumame. Dogoggoroota seenaa as keessatti uumaman kana Oromoon itti gaafatama moo akkami? Inni Oromoodha yoo jennee amanne ta'e Abiyyi Oromoo ta'uu dhiisuun ajandaa guddaa miti, garuu badiin inni barate tortuu inni hojjete kun bakka guddaa nuuf qabaata waan ta'eef. Lammaffaan Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan kun immoo naannolee garaagaraa keessa faca'eetii jira. Beenshaangul dabalatee hanga Raayyaa, Walloo kun Oromoo ta'uu waan haallu miti. Haa ta'uuti Oromoo fi Oromiyaa har'a harkaa qabnu kana Oromoo fi Oromiyaa harkaa irraa qabnu kana kaartaa isaanii akkam gochuuf yaada qabda. Kaartaan Oromiyaa har'a jiru akkam ta'uuf deema gara fuulduraa isa jedhu. Lammaffaa sadaffaan atiin nama milkaa'edha. Sochii taasisaa turteen, hojii hojjetteen, milkaa'ina gaarii argamsiifteetta. Milkaa'inni kun immoo qofaa nam tokkeedhaan hin dhufne. Dargaggoonni keenya hedduun si wajjin ta'anii hayyoonni keenyas akkasuma si tumsaniiti. So yeroo ammaa kanatti hayyoota Oromoo garagaraa waliin hojjechuudhaaf qindoominaan hammam itti dhiyeenyaan hojjetaa jirtu. Sababni isaas namoonni tokko tokko akkam jedhu Jawaarii namatti fayyadamellee biroo godhaa jedhu, namoonni tokko tokko immoo boorsaadhuma baatanii jala deemanii sana booda akka ta'e fa'aa warra jedhaman jiru. Dhiifama akkam jechuu gootu waan jedhamuun dubbachuu jira waan ta'eef irraa urubsinee dubbachuu qabna. Jedhus Jawaaruma waan ta'eef isaan kana hayyoota Oromoo waliin hammam walitti dhiyeenyaan hojjettu. Warri ati beekamtii kennitee fi jajjabeessite har'a mootummaatti galanii waan tolchaa jiran hin beekna. Hiriyoonni keenya hedduunis maal keessa akka jiran waan nun beekuuf jechuudha. Inni biraan saba kanarra saboonni hedduun shakkiira qabu, sodaa qabu. Kanaaf sodaa nurraa qaban cabsuudhaaf hammam saboota garaagaraa waliin, biyyoota garaagaraa waliin hariiroo dippiloomaasii fi firooma baay'isuu maaltu hojjetamaa jira. Isa kanammoo qofaa hin danda'amu. Birkiitti tolchanii hammam itti deemamaa jira. Isa jedhudha. Nan gabaabsaa dhiifama. Sochii sabboonummaa Oromoo keessatti qoonni artii Oromoo qabu waan laayyoo miti. Yeroo Abran Qalloo Faarraa bara 1975 keessa yeroo Tasammaa Nagariifaa sochii garaagaraa taasisan sanarraa qabee jechuudha. Kanaaf artiin keenya akka guddatuuf maaltu hojjetamaa jira. So namatti aanutti nuti isaan daqiiqaa lama jennee daqiiqaa lama. Daqiiqaa hunda namatti naaseena. Thank you. Ani gaafillee hin qabu inshallah. Rabbiin si wajjiidhaan haa jiraatu. Akkuma Oromiyaa bilisoomsine jettetti bilisoomsitee nu agarsiiste kanatti Itoophiyaallee akkuma walumaan bilisoomsitu harka kee keessa waan jirtu jechaadhaaf ati Dooktora Itoophiyaati medikeeshiniin illee atuma inshallah Rabbiin si wajjin haa jiraatu galatooma. Ini cuma sana bota dewi kene, dewi kene karena apa bala, warga taati, dapatin mau itaca, angkat namoonni ci dhaabbatan sun difitu qabanii warra keessumaa hundi fixanii fi samboodaan marsaa lammadaa teenya warri haatan numa gaafattu dhaabbata warri biraa lafaa nuti kennaan barbaadu agar nuti chaansiis jedhanii so itti hafu keessumaa. First of all, I would like to welcome my brother, Jawar Mohammed Khaimati. So welcome my brother.
Number one is for the country. The country is torn apart. As a politician of Ethiopia and Oromo, what do you think the country can come together to unite Ethiopia as a people? Second, international community are on the way to make a peace for our country to come together. And the peace is going for two parties. Ethiopia, Prosperity Party, and Tigray Party. What about the rest of the country of the party, like your party, the Mela Party, and OLF Party? So what do you think those parties can be left while two parties they can go for the peace? So do you think peace can go well if only two parties can go forward? No. I think two parties cannot go forward to bring the country for peace. So we need, as a politician, so you need to bring all parties together to bring a peace in the corner. The third one is for artists, Acharo Odessa. We're looking for who killed Acharo. We don't know who killed him.